Okay, welcome Janira. Uh, Today we're gonna see just definition of polynomial function. Just polynomial function malakate. Just why function bra constant linear fi quadratic ilalera video san radebat ilala yosan ilalin. So this is part 2. Video part 2 igalera. So what's polynomial function kajedo isa kana laluudhaaf deemna. So simply polynomial function ka jedhamu sorry okay polynomial function before that sanaan duratti just termii garagaraa halaallo just maqaa garagaraa qaba fakkeenyaaf 3x yoo ta'e termii tokkee akkana yoo ta'e jechuudha baay'isuudhaan wanti walitti maxxane termii tokkee jedhama inni akkanaa kun jechuudha or just 4x square or just 6x cube or 7x power 5 isaan kunniin just tokkima gidduu kana haga ida'uun hin jiraannetti isaan bira ida'uun bira termii bira kan itti dabalu yoo hin jiraanne just they are monomial jedhamu termii tokkee jechuudha termii tokkee termii abbaa tokkooti zin kanin abbaa lamaa kan jedhamu fakkeenyaaf 3x jennee kaane plus 1 yoo jennu just kun termii tokko maalidhaan wal qabate dabaluudha yookiin immoo hir'isuun 3x minus 1 jechuu dandeenya or 4x square plus x jechuu dandeenya jechuun termii meeqa takka lama jechuudha isaan kunniin just 2 jechuun binomial jedhama jechuudha abbaa termii lama. Okay, let us try another. Kan biraa immoo abbaa sadii jechuun let's say 4x square plus 8x plus 16 yoo jennu. Now inni kun termii meeqa qaba? Takka lama sadii. Excellent. Okay, inni kun abbaa termii sadii jedhama jechuudha. Kun immoo trinomial jedhama. Trinomial. Okay, x square plus just 4x plus 4 or x square plus 12 plus 36 isaan kunniin just partiin kun maal jedhama maqaan isaa just trinomial jedhama abbaa termii sadii jechuudha. Okay, kanneen afurii kan shanii maqaa biraa hin qabanii polynomial jedhamaniitu beekaman jechuudha. So polynomial jechuun maal inni just definition isaanii ilaalutti seenaa jechuudha. Okay, let me remove this one. So polynomial just here akka wordii irratti hubannutti just many terms jechuudha termi but polynomial kun quadratical linear illee just hundayyuu of keessatti qabata jechuudha termi hundayyuu abbaa termi tokko whether abbaa termi lama whether abbaa termi sadii hunda isaayyuu include godha jechuudha. So inni kun many jechuudha or multiple baay'ata hedduu kan of keessaa qabu isa kana jechuudha. Okay, excellent. So definition isaa sirriitti kaa'uudhaaf p of x because function inni kaanineer function p of x f of x g of x h of x akkas jedhaati kennaa jechuudha maafi value x kanaaf wanta kennamutu domain jira waan ta'eef isaaf enter gochuudhaaf just p of x isa akkanaatiin kana then coefficient qaba coefficient amma p of x jedhet dirqama x way as jiraachuu qabdu. Okay, p of y yoo jira dirqama jijjiiramaan y as jiraachuu qaba. P of z yoo ta'e dirqama zdiin as jiraachuu qaba. Okay, so p of x let's say isa jalqaba sanitti adeemnu kaniin p of x dhaan adalaynu. So yoo as jiraat just x qofa jedhe coefficientiin jiraachuu ni mala. Coefficientiin isaa just tokko ta'uu danda'a or asitti immoo sadii ta'uu danda'a something coefficient inni jira jechuudha. Kan biraa immoo power hin qaba wanti kun power hin qaba. So power isaa n dhaan fudhanna
isa kana ammoo coefficientii an coefficient an dhaan coefficientis an dhaan kun immoo exponentii powerii n dhaan fudhanna. So amma immoo tartiibaan deemarra deal godhaa deemarra. So directly gara definition walii galaatti taasinu just so coefficient an dhaan kana an times x sababni isaa jijjiirama x as waan jiru power isaa n jenna plus ka itti aanu just ka an aanu an minus 1 times x in jijjiirama power n jechuun just kanarra tokko hir'ata jechuudha akkuma isa jalaa kanaa jechuudha akkuma coefficient plus an minus 2 times x raised to power isa n minus 2 then dot plus just dhumarratti a2 x raised to 2 just plus a1 x power 1 then plus a0 isa kana jechuudha. Amma polynomial function bifa kanaan kan barraa'ee jechuudha. Function bifa kanaan barraa'e function bifa kanaan barraa'e is polynomial jedhama. Is polynomial function bifa kanaan jechuudha. Okay. Amma n minus 2 sorry n minus 1 n minus 2 jedhat haga n kenna 0 ta'utti jechuudha. n kenna gatiin isaa valuun isaa haga 0 ta'utti deemna jechuudha. Here as it there is no n point dhumarratti a 0 ka jedhu kanarratti n hin jiru kana deemte. Isaan kunniin just maal ta'uu qabanii whole number dha. Positive whole just a whole number duraayyuu positive fi negative hin qabu. Is only positive waan ta'e whole number kana jechuun valuun isaa 0 1 2 3 jedha akka deemu jechuudha. Then an different from 0 ta'uu qabdi. Different from 0 ta'uu qabdi. Okay, excellent. Kabira ammoo an jiran kunniin any real number an jiran any just any real number lakkoofsa coefficientiin real number ta'an real number positive qaba negative qaba fraction qaba radical qaba just any real number ta'a jechuudha coefficientoon. Fakkeenyaaf garummoo warri power irra jiran maal inni just whole number tokko 2 3 0 irraa kaaseeti deemu qaban jechuudha. Yoo san hin taane is not polynomial. Just amma example dhaan haala just formii kanaan taa'uu qaban. Just inni kun isa degree olaanaa qabu jechuun power olaanaa qabu. Fakkeenyaaf p of x is equals to 3x plus x cube plus 2x square yoo taate just abbaan powerii kunin an kunin tartiiba agarsiisu jechuudha. Kunin lakkoofsi guddaan jalqaba irra dhufaa lakkoofsi itti aanu kana irra dhufaa osoo hin taane simply coefficient qofa agarsiisuudhaaf coefficientota qofa agarsiisuuf. Ishiin dhumaatuun immoo a nootiin is equals to just a nootiin just constant term dha isin constant term jedhamti. Ishiin tun immoo leading coefficient jedhamti. Leading coefficient dursitu jechuudha. Leading coefficient inni maal jedhamti leading coefficient. Jalqaba immoo leading coefficient baasuudhaaf maal gochuu qabna just tartiiba deebisuu qabna akkanatti. Inni abbaa powerii guddaa qabu jalqaba irra dhufa
achiin booda paawarii tokkoon kanarraa kan hir'atu itti aana, paawarii tokkoon kanarraa hir'atu sadaffaarra dhaqa, achiin tartiibaan of nafne dhumarratti ኮንስታንት lakkoofsa ኮንስታንት dhumarratti kenna jechuudha. Let us see example yaalaallu. Okay. Here now isa kana fudhanna sorry. P of x is equals to 3x plus x cube plus 2x square. Now bifa kanaan formii kanaan barreessuudhaaf just abbaa paawarii guddaa qabu jalqaba irratti barraa. P of x is equals to paawarii guddaa akka qabu isa kan x power 3 plus then kan paawarii itti aanu just n minus n nammaasitti paawarii guddaan 3 then n minus 1 jechuun lama abbaa paawarii lama qabu jechuudha. So abbaan paawarii lama qabu here isa kana 2x square dha. Then n minus 2 jechuun 3 hir'isuu lama jechuun meeqa tokko. So abbaa paawarii tokko qabu isa kana plus 3x then at this point kanarratti point a 0 irratti n minus n ta'a jechuudha. Sadii hir'isuu sadii ta'a jechuudha. So kanaaf sorry sadii hir'isuu kan sadii just wanti kun 0 ta'a jechuudha. So kanaaf inni keen wanti nu kenname bifa kanaan tarreessinaa jechuudha. So asitti an dha jechuudha. Partiin kun an dha. Tunin asitti an dha. Kunin an minus 1 kunin yes an minus 2 asitti immoo hin jiru 0 partii kun hin jiru inni kun maal inni an minus 3 jechuudha. Tartiibaan asitti partiin kun hin jiru. So functioning kin hagasiitiin nu kennameera. So wanti asirraa baratamuu qabu immoo wanti beekamuu qabu tokko leading coefficient degree isaa wantoonni just polynomial tokkorraa jalqaba tarreessuu qabna. Xiqqa guddaarraa gara xiqqaatitti bifa kana tartiibessuu qabna jechuudha. Then wantoota beekamuu qaban as keessatti polynomial function keessatti wantoota beekamuu qaban just polynomial function keessatti wantoota beekamuu qaban just tokkoffaa degree lammaffaa leading coefficient sadii constant term afur domain. Garuu kana hunda ka dursu jalqaba wanti sun just polynomial jedhamu polynomial miti jalqaba isaatu osoo kanneen arfan hin beekin partii arfan kana hin beekin function f of x polynomial immoo polynomial miti. Sammorteessuun dirqamaa jechuudha. Okay, example amma hojjennu wanti tokko function ways ni kenna. P of x is equals to 3x 1 over 2 plus 5x radical 3 plus 2x minus 1 over 2. Now wanti kun polynomial immoo polynomial miti just video pause godhaati ilaala. Amma power irra kataa'uu qabu power irra kataa'uu qabu whole number dha. Whole number just whole number jechuun 0 irraa qabu 0 tokko 2 3 4 5 6 jedhaa deema. Fraction hin ta'u decimal hin ta'u just negative hin ta'u amma kunin fraction dha. It's not kanama radical it's not kun immoo maal inni fraction illee is negative. So wanti kun walii galatti maal inni jalqabaayyuu maal inni is not a polynomial. Okay kabra p of x is equals to
1 plus 1 over x haa jennu. Kun polynomial moo polynomial miti? It's not, because kun immoo akkanatti barraa'uu danda'a. 1 plus just inni kun gara olii yommuu dhufu x minus 1 bifa kanaan barraa'uu danda'a. So ishiin tun maal hin negative. This is not a polynomial. Polynomial means it. Okay, another one. P of x is equals to under radical x. Kun immoo just kana bifa kanaan barraa x power 1 over 2. So inni kunis maal inni just it's a fraction in dandamush whole number. Just ishii tana qabadha sirriitti. Lakkoofsi power irra taa'uu danda'an. Power irra taa'u. Garuu immoo coefficientiin any real number jenneera. Any real number ta'uu danda'a. Real number kamiyyuu radical haa ta'u maali haa ta'u, just here take this one. 5 jedhe x yoo jedhe this is polynomial. Okay, 1 over 2 x square plus 3 over 2 x cube is polynomial. Kunin real number da, but kanin murteessinu ka gubbaateen power gubbaa gati inni should be, must be, no should be, must be whole number. 0 irraa ka'uu qaba jechuudha. 0 lakkoofsa hundaa ta'uu qaba. 0 tokko 2 3 4 jedhamee kan laakkamu sana ta'uu qaba jechuudha. Good. So kunin general concept dha qabachuudhaaf jechuudha. Easily. So eega kana beekne wanti sun polynomial ta'e wantoota beekamuu qaban here. Degree of polynomial, leading coefficient, leading coefficient, constant term, then domain dha. Asumatti salphaa asumatti ajjeefne bira darbina. Here domain just domain polynomial function all real number dha. Generally jechuudha. Generally jechuun specific detail ittiin seeneeshu, but generally all real number dha. So isa kana because just radical keessa taa'eet yookiin immoo hirreet wanti restriction isaan jiru jechuudha. Kanaaf all real number. Domain of what? Domain of polynomial function is all real number. Excellent. So amma kallatti maanne degree maalinni yes degreein polynomial kana yoo jedhamne yes abbaa powerii olaanaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf let's say let me remove all this stuff. Okay, okay, here f of x is equals to, sorry, p of x x plus 3x power 2 plus 5x power 4 plus x power 3. Now bifa kana yoo barreesse amma kun power 3 dha. Then tartiibessee yoo barreesse tartiiban barraa'uu qaba. Jalqaba p of x is equals to amma poweriin olaanaan inni just abbaa afuriiti. Just 5x power 4 plus then x cube plus 3x square plus x dha. Tartiibni isaa kana. Now tartiiban barreessineera. Now degree of this degree kana yoo jennu n is equals to 4 jennaan. Degreein isaa kana. Degreein n jennaan. Abbaa power olaanaa qabuun degreein function kana 4. Okay, leading coefficient. Leading coefficient. Coefficient yes kanin just abbaa power afurii coefficient isaa jechuudha. Abbaa power olaanaa coefficient isaa leading coefficient jedhamti. So leading coefficient tin isii tana jechuudha. Kanaaf leading coefficient jechuun termii power olaanaa qabu coefficient isaa jechuudha. Simply. Kanaaf coefficientiin keenya maal inni leading coefficientiin isa kana. Okay, kan biraammoo constant term dha.
constant term jechuun just kan x biraan qabne jechuudha. Kan x biraan qaban. Here as keessa kan x biraan qabanne jira hin jiru. So kanaaf inni kun 0 dha jechuudha. Coefficient constant term 0 dha. Constant term is equals to 0. So domain in all real number. Domain all real number. Okay, excellent. Okay, let me add another example. Example birasini adabalu. So sorry. P of x is equals to x power 6 plus just 3x power 5 plus 2x square plus just x plus 7 unit. Now what is degree of this polynomial? Is a power ulana qab. Is a power ulana qab. Just make a 6. In can degree can 6. Okay. Degree kun power kun coefficient in isa x power 6 coefficient in isa make a here coefficient in isa sit talk. So coefficient in make a talk. Okay, constant term. The third one, constant term. Constant can x biraan qaban here as keessa yommuu barbaadu just it is here 7. Constant term mega is 7. Excellent. Okay. Domain in all real number. Okay, asirraa immoo wantoota biroo kan beekuu qabna. Fakkeenyaaf here an meeqa tartiibaa yoo kenne jiran an tokko isii tanaa jechuudha. An kana. Then amma power in isaa 6 jechuudha. Yoo n ta'e just kun immoo n ta'a jechuudha. Yoo n minus 1 ta'e wantiin isaa power in isaa n minus 1 ta'a jechuudha. Kana wajjin deeman. So kanaaf here kunin an minus 1 power in isaa immoo 6 hir'isuu tokko jechuun 5 jechuudha. n minus 1 jechuudha. Inni kun immoo an minus 2 kun immoo asitti yes sorry here inni kunin n minus 2 dha miti jechuudha. Sababni isaa malinni kunin power 2 jedha. Poweriin meeqatu hafe poweriin 4 fi 3 hin jirani. Sababni isaa valuun isaanii an isaanii 0 dha jechuudha. Coefficientiin isaanii coefficientiin x power 3 dhaa fi x power 4 as keessa hin jiranii jechuudha. Just sababni isaan removed tan as keessa gatiin coefficientiin isaanii maal waan ta'eef coefficientiin isaanii 0 waan ta'eef. So kanaaf an minus 2 dhaa fi an minus 3 isaan kanaa jechuudha. So coefficientiin isaanii 0 dha jechuudha. Yoo gaafatam what is x in power 3 coefficientiin isaa meeqa yoo jedham as keessa waan hin jirre yoo as keessa hin jiru coefficientiin isaa 0 waan ta'eef 0 baay'isu any number gives a 0 waan ta'eef jechuudha. So isa kana jechuudha wanti important beekuu qabna. So gara kitaabaatitti haa deemnu. Kitaabni maal jedha? Just eega kana overview laallee just kitaabni maal jedha? We'll see. Okay. So here. Yep. Good. Now here let n be. Look at this one. Let n be non-negative integer. See warri coefficient kunama power dha. Inni power jenneera. Inni power dha. Power maal jenneera? Whole number ta'uu qaba. Whole number. Lakkoofsa hundaa 0 1 2 3 4 5 ta'uu qaba jenneera. So warri coefficient be real numbers. Real number. But an is different from 0 ta'uu qaban. Then polynomial kenna akkamitti barraaya? Here look at this one. Polynomial kenna akkamitti barraaya?
just like this one. Bifa kanaan barraa'u qabaa jedha. Tartiibaan jechuun kun amma kan tartiibeffamee jira. Kunin a polynomial function degree variabiliin isaa x kan ta'e jechuudha. Variabilii abbaa tokko jechuudha. Kanarraa maal understand goona? Just variabiliin tokkollee lamallee sadillee ta'uu danda'a polynomial keessatti. Just amano termii monomial, just binomial and trinomial jedhaa turre. But in terms of just x inillee just here p of x y jedhee ka'eet here x plus y jechuu hin danda'a. Kunin termii variable garaagaraatiin kunin polynomialidha. Or p of x y jedhee ka'e just x square plus y plus just y x jechuu hin danda'a. Kunis maal inni? This is also polynomial. Polynomialin seera isa kana powerii whole number ta'ee just coefficient any real number ta'ee domain isaa or real number taanan just jijjiirama variable garagara fayyadamuun rakkoo hin qabu jechuudha. Okay. Akkuma dura jedhaa turre isaan kunniin maal jenne? an minus 1 haga kana maal inni? Just is a coefficient dha. So an into maal inni? An into is a leading coefficient. A leading coefficient. Egaa tartiibisne kun amma tartiibaan jira. Paaworii olaanaan jalqaba dhufa kun itti aanaa tokkoon hir'ate just akkasuma hir'ata just haga constant term jechuudha. Then inni kun kan jalqaba inni kun walumaa galatti leading term jedhama. Partiin kun inni kun leading term. An leading coefficient guutuun isaa immoo leading term jedhama. Excellent. Okay. Okay. Kan biraa immoo inni highest power qabu. Highest power qabu degree of polynomial jedha. Achi keessa degreein olaanaan degree of function polynomial jedhama jechuudha. Okay. Kan biraa immoo just here a not or a0 kun maal jedhama? Constant term jedhama. So wantoota beekamu qaban isa kana jechuudha. So finally domain of polynomial function is all real number. Kun beekamu qaba jechuudha. Wanti isa daanges maafi under radical ta'uu hin danda'u poweriin x jechuudha. X under radical ta'uu hin danda'u. X just infraction form dhaan ta'uu hin danda'u because just undefined zero achi yoo galchin or just here 1 over x inni kun immoo yommuu barra akkamitti barra x minus 1 dhaan barra kun immoo just poweriin negative ta'uu hin danda'u jechuudha. So isa kana jechuudha. Point 1 beekamu qaban isaan kana jechuudha. Excellent. Okay. Me move on. Okay. Let me remove this. Okay. Agar activity just now gaafin what is the degree of linear jechuun function wayii nu kenname f of x here is equals to ax plus b yoo nu kenname yes inni kun power mega tokko. So power isaa tokko waan ta'eef olaanaan jechuudha. Wanti x in power olaanaa maal inni tokko. So degree of linear is 1 inni kenna 1 jechuudha. X in power isaa guddaan tokko jechuudha. Okay. What about f of x quadratic ax square plus bx plus c. Power olaanaan as keessa x square. So inni value isaa maal inni is 2. Kana jechuudha. Okay. Let us move to the next topic. Here let me okay. Okay, good. So constant function kana jechuun inni kun constant function f of x is equals to 0 yoo taate is called zero polynomial with
no digriin hin jiru jechuun digriin isaan jiru jechuun 0 jennee fakkeenyaaf x power 1 jechuu hin dandeenya 0 jennee x power 3 jechuu hin dandeenya x jennee power 100 jechuu hin dandeenya digriin isaan beekamu digriin isaa 1000 ta'uu danda'a 100 ta'uu danda'a jechuun 0 waan baay'amu lakkoofsi kun 0 waan ta'uuf just x power miiliyoona tokko jechuu hin dandeenya just isa kana jechuu hin dandeenya power isaa kamas keessa jechuun kanallee jechuu hin dandeenya no difference at all 0 dhaan baay'ataa waan ta'eef 0 ta'a jechuudha kanaaf digriin isaa tokko jennamu 3 jennamu 100 jennamu miiliyoona tokko jennamu hin beekamu jechuudha kanaaf now degree yoo just f of x is equals to 0 ta'e polynomialidha garuu immoo maal inni has no degree hin qabu jechuudha degree hin qabu 0 degree hin qabu okay constant termino 4 5 7 9 isaan digriin isaanii 0 dha digriin isaanii 0 dha because asit x power 0 tu jira x power 0 x power 0 x power 0 isa kanatu jira x power 0 tokko taati saniif jechuudha so constantiin digriin isaa maal inni 0 dha kan 0 immoo digriin qabu jechuudha okay here let me just okay here degree leading coefficient constant termi murteessaa jira jalqaba maal inni wanti kun polynomial yaa eega polynomial ta'e booda maal just here a let me zoom it okay amma isa kana yommuu ilaal maal inni polynomial immoo or polynomial just 3 2 asitti immoo 0 dha so inni kun polynomial dha innin valuun kenna innin digriin kenna meeqa 3 leading coefficient kennamu 3 okay leading term immoo 3x cube dha kun guutuun leading term termota jiran keessa kanin jalqaba irra jiru leading term jenna okay constant term immoo 3/2 isa kana kun kanaaf okay kanaaf ammoo here yaa polynomial kunillee sababni isaa 4 3 2 1 0 dha kan jiran power error okay n valuun isaa 4 leading coefficient minus 5 coefficient in any real number jennee waan ta'eef just minus 5 okay kan biraa ammoo leading term minus 5 x power 4 jennaan okay constant term just gatii kan x biraan qaban 7 okay kan biraa immoo g of x here kun immoo tartiibaan deeffana tartiiba olaanaa power abbaa meeqaati power abbaa 5ti isa kana jechuudha so inniin poweriin isaa olaanaan 5 jechuudha okay leading coefficient kanin abbaa power 5 bira jiru meeqa lakkoofsi coefficient isaa is a 4 leading termin illee isuma kana ta'a 4x plus isa kana ta'a jechuudha okay constant term kan x biraan qaban jechuudha kan x biraan qaban is minus 2 excellent just kan biraamu here isaan kunni polynomial dha jechuun power isaanii yommuu ilaallu isaan hundinuu whole number asitti afurtu jira 0 1 power 2 power 4 but here abbaa power wal fakkaata walitti fidu asitti lamaan baay'isii jedha just we have to multiply with the 2 kana jechuun 2 power 4 plus lama baay'isu kana jechuun lama lamaan hin baddi x power 2 minus 4 ta'a plus x power 4 plus 1 okay then wara power wal fakkaata walitti finnaa jechuudha so 2x power 4 fi
x power 4 walitti 3x power 4 ta'a. Then x square takkuma qofa jira x square. Then x value just only we have kana qabna plus x. Kan biraa immoo just minus 4 fi 1 yommuu finne minus 3 ta'a. So kunin leading coefficient ta'a, kun immoo degree ta'a. Waliigalatti immoo kunin leading term ta'a jechuudha. Constant termiin isa kana ta'a jechuudha. Okay, excellent. So let us move to the next point. Okay, here note by gabaabduudha. Note tan just maal jedha notichi domain just polynomial ta'uu adda baasuudhaaf jalqaba yoo just function nu kenname all real number in taane domain isaa wanti sun is not polynomial. Achumatti fakkeenyaaf radical of x plus x square plus 3x yoonu jedhe just domain wanta kana is not all real number. Sababni isaa just kunin radical jala jira wanti. So polynomial addan baasuudhaaf important point lama nu fayyada. Tokko domain isaa ilaaluudha. Domain all real number in taane taanaan wanti sun is not function. I mean it's not polynomial. Kan biraa immoo just kan biraa yoo inni maalinin whole number in taane just whole number in taane maalinin that's not a polynomial. It's not polynomial. Kana jechuudha. Okay, example asii gadi ilaallu. Fakkeenyaaf here kana yommuu furan asitti negative 2 negative 1 jedha. Maalinin inni valuun kenna inni whole number ta'uu qaba. Lakkoofsa lakkaawwiiti. Kanaaf isaan kun maalinin is not polynomial. Okay, isa kana yommuu ilaalle 2 raised to x ka jedhu kana is not polynomial function jechuun polynomial function amma sorry step lammaffaa irratti whole number kunin whole number qofa ta'uu osoo hin taane bifa kanaan barraa'uu danda'a wanti sun function nu kenname bifa kanaan akkanatti barraa'uu danda'a. Now isa kana yommuu furan just variable keenya just x ma garuu immoo bifa kanaan barraa'uu hin danda'u. Just formii kana qabaachuu hin danda'u. Formula dhaan barraa'u then domain isaa all real number ta'uu qaba jechuudha. So kanneen lamaanin addaan baafnaa jechuudha. Okay, let us move to the next example. Okay, example kanneen yoo ilaala easily here easily yommuu ilaala leading coefficient jalqaba polynomial na mo polynomial amma warri polynomial in taane beekama salphamatti here inni kun hin ta'u sababni isaa negative 4 dha. Okay, excellent. Kan biraa here inni kunis hin ta'u power isaa 1/3 kunis so kunillee keessaa baheera inni kunis keessaa baheera kunis hin ta'u yes under radical hin ta'u yes jijjiiramaan sun radical jalan galuu. Okay, inni kun right ni ta'a wanti isa dhorgu tokko illee hin jiru because kanin laallu jijjiirama radical jala galaa just power isaa negative or fraction dhaan ta'a kunimma polynomial dha wanti isa dhorgu hin jiru kunin real number dha inni kun real number dha kunis constant term dha. Constant term just under radical of 2/3 dha. So as keessa here kanammoo dhumarratti kun asii power tokko qaba kun asii power tokko qaba erga wali baafnee booda leading coefficient just kunam n isaa 2 ta'a kan abbaa kana x times x x square waan nu kennuuf just n kenne degree ken just 2 nu ta'a jechuudha. Kuwwan akkuma fakkeenya amma dura dabarsina sanatti ilaalama jechuudha. Okay.
Okay. So gara point yattaanut, let us move. Okay, this is exercise. Okay. So polynomial just first amma isaan kun kan inni irra jiru just is polynomial. Kana jechuun f of x is equals to x power 5 plus 2x square plus x minus 5 is polynomial. Polynomial dha. Just kunan leading term dha. Ending 5 dha. Ending serii dha. Kun just leading coefficient. Leading term immoo minus 5 dha. Salphaadha. So kan itti aanu immoo just kunis polynomial. Sababni isaa maali? Yes, coefficient real number dha. Then abbaa powerii lamaati. N is equals to 2. Just leading coefficient is equals to minus 8. Constant term is a 4. Okay, inni kun is not because minus 3 minus 2 power irra jiran. Here, look this one. Here, look this one. So power irra jiran isaan kunniin. So intaanii jechuudha. Isa kana. So next time we'll see point itti aanu ni ilaalla. So videoon kanaan nu gaya. Have a nice time.